الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إدو تنواني حاصو تكو جرا ورا تكو ورا دين إسلام الربسو بربادو يوكا نبي شفاء الربسو بربادو قرآن يوكا تكو بربادو تجرا جرا كانتي deebi finamuun deebifnuu jechuu deebisuun barbaachisamoo deebisuun hin barbaachisu jechuu keessatti mariirra jirra. Inni arrabse akkamitti arrabse ilaaluu qabdi. Yoo namticha guddaa akka namticha Faransaa kana baate giddi yoo inni bakkee gabaabatti dubbate bakkee gabaabaa seentti deebifna malee amma gurubbii tokko bichaa keessatti yoo dubbate gurubbii mata keessa facaafu gurubbii misan bichatti itti deebifna. Bakkee manatti facaasuun isaa dubbii isaa facaasuun isaa dalaguu bar akkuma akka waan isaa inni nu kireeffateet isaaf dubbii isaa facaafne namni isaaf qara'u yookaan nama 1,000 2,000 nu yoo amma 50,000 keessatti facaafne isaaf akka qara'amu goone jechuudha. Akka dubbii isaa san namni tokko namni waliin qixxaatu nama dubbii inni dubbatu kuni haqumaa ta'uun ooltu mee hafatta shayxaani gara isa ofutu jira. Namni marti qulqulluu garaa qulqulluun hin yaadu. Kanaaf arraba ofii arraba nabichaa deebisuun hin ta'u. Arraba quraanaa deebisuun hin ta'u. Maal malee yoo itti gaddadamne malee akka misikirii faase waamanii yookaan faca'ee waan biraa ta'e malee waan gizee sirrii waan gabaabaan dubbatame bakkuma gabaaba san itti deebifna jechuudha. Amma sali warra awadaa hin geenye oduma kanaatu hin qaban. Namni koo khutbaa jubbaa ka'ee yoo waan daaroo labuutitti yaa'u kana dubbate tashwiisha biyya gate jenna malee nabicharraa deebisan jennu. Nabicharraa deebisan jennu. Akkasitti inni lee nabicharraa deebisaa jechuutti yaaduu hin qabu. Yoo amma wadaa hin keessa ijjatee ummata nagaan salaatee jaalala nabichaa malee waan qur'aanaa malee wama kana oduu hin qabne garaa qulqulluutti fidee yoo kana dubbate nabicharraa deebisan jennuun namni kun maal malee bakkee arrabni hin gahee jenna. Dubbii kana nu ofiin babal'ifnu maali dubbataa jal'isuu salphisuun jalaa jal'isuu jetti Oromoon. Ammallee Oromoon maal jetti waan ajaa'ibaa hikmaa dubbatti makamaa kan isii kun beeyta. Gizee gadii ati gowwaa takkatti ma arrabsii jette. Takkatti yoo arrabsite inni ofirraa facaasa. Deemee ebaluun jaarsa kanatti mata jaarsa kanatti mata jaarsa kanatti. Dubbii inni arrabseen kan isaatu facaasa. Osoo gizee inni arrabseen bira jal'isee bira tare. Walaqad amurru al-la'iim yasubbunii famadaytu summata qultu laa yaaniini. Rabbi qur'aana keessatti maali wa'aadina al-jaahiliina irraa gara galiya. Da'i Ibn al-Qayyim maali min sharri hasan hasadaa yoo fassaru gizee gadii ati yoo karaa deemtu yoo karaa kee keessa bofni wayii ciise yookaan aqrabni wayii ciise irraa gorii deemi malee isa tumutti hin shaagalin akkuma isa tumtuun azaadoo taata. Da'i al-kilaaba tanbax wal-qaafilatu tasiiri makmaan kun illee ati ima deemi sareen haa achuma iyyitu waa duftu sharee san tumutti yoo shaagalte karaa deemuu hin dandeettu. Gowwaa takkatti ma arrabsii innuu hin facaasaa san akka hin taane. Gaafa bal'ate amma namtichi Faransaa kun mangistiin eega dubbate gaazexaa hunda akka taphaa raadiyoo kun dubbata giddi itti deebisuun gaafa kan. Laakiin nam tokko ka'ee osoo matsaafa hiisaafee Faransattuu alamni akkanatti socho'u. Maali namni isaa qara'uu hin jiru namni waan isaatuu dubbatu hin jiru. Laakiin yoo giddiin bal'atee ofe giddi itti deebisuun itti allafuun dubbii kana namni dhagayoo nama 50 ta'e nama 500 yoo ta'e akkuma ati dubbattuun gara 50 itti deema. Akkuma ati dubbattuun namni gariin dubbiin kun irra bu'u haqa itti fakkaate mee dubbiin kun akka haa hubannu mee wanni haa qorannu jechuutti seena. Yookaanoo saliima sadri ta'ee hafa. Garaan isaa qulqulluu ta'ee wama kanaa hin yaadu ta'ee hafa. Xinaatii gatuu qabnaa. Xinaatii waan isaan kana xinaatii goonee sirriitti laallee gabbuunee hagam nama shubhaan isaanii kun hagam nama namni taqabbalu ta'a. Awwaamummaatti deebi'aa
إيجان أفلا أتيتي جبرا جني جبرا لقت بها لقى جبرا يجون إساني كن هجم أمتك إن بدتي تقبلنتي أرجتا هجم أمن إذا تقبلا هجم أمود بإنسان ومن كوني واني بريدم من إسلام من في الدي بريدم من دين من سمائي بو هندي في دي هجم أمتك إن بدتي يعني إساني كن أمني كإن تقبل من تقبل يجوا لا لوك أبنا يو كان إناتي جاتوك أبنا درا وصورة ردين ميديا تبانين وإنسان الربسون جبابا لكن أمتك يستي دبيك نفجع سمون فجع لا لوك أبنا دبين كن سمو أمني هجم تقبلا رايتشو لا لوك أبنا كوني لالي كيست علماء نمني علماء لالني كوميتي تلشني وانكم مال جرام ديما ما أكم يني اتدي بفنا يو إني ببلأتيجو قاهم إني ببلأتيفو مالتو كيسا الرجالة كراكمين اتدي بفنا دبينكم مسألة أنو أما كافنو متي علماء ندرات دبتني علماء ندرات أكا كتابة إمام الدارمي رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد دارمين كتاب ساكن كيستي دبت إني دارمين بشر المريسي تديبس مالي علماء الدراء سفيان الثوري فا أبو معاويان أبو أسامة علماء عبد الله المبارك فا ور جهمية التلين ديبسنا وان إساني اللين جاكسينا دبين إساني جلادوتي يو كاتني فجأفتني أولي قد إذا تدي بفتد دبي إساني فجأسوتها جنانيني دبي كانت إيقوامي موتين جدي تايسي اتدي بسون جدين تها أن أبا معاوية وأبا أسامة وبعض النظراء كرهوا الخوض في المخلوق وغير القرآن مخلوق وغير مخلوق ينين دبنو جبنيا إلا شرذمة أذلة سرا بمناجاة بينهم إلا لم يكن يخوض فيه وان كان دبته إلا شرذمة نما قبابة أذلة سرا الدول تتولقانيها سواني أمتت قدم باني أما اللي موتي وجين الجنة وأن العامة أمني بالآن متمسكون منهم بالسنة الأول كرم دري إردي جراني عبد الله المبارك مال لأن أحكي كلام اليهود والنصارى دبيوا يهودا في نصارى دبتوا وديستو أحب إلي الرجال من أن أحكي كلام الجهمية مو إن دبتوا تري لكن فحين خاضت الجهمية في شيء من ذلك وأظهروا وادعوا أن كلام الله أنكر ابن المبارك ما نكون ديب دبته جمري قول به يجو وكذلك قال ابن حنبل إمام أحمد بن حنبل كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء وسوجر يكون أكنت ملساني من قسم انتوامين إدراجات سوء فلنات الري فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم دارمين صفاء إبافي كنا كيستي أكنا دبتني